amma danda'een deemuu baajaajiidhaan iddoo kanatti bu'ee dhufe asitti raajinnaa kadhatanii aylaandiidhaan bishaan naa kennanii bishaan kana waan dhugu mataadhaa qabee hanga miila kiyyaatitti keechi kiyya madaa'ee mukaan akkanatti harka koo tuquun oolme suni lukumarraan akka ibiddaatitti narraa boba'ee yoon argan ergasii qotadhee dhiisatii waa tokko hojjedhee dhiisatii mukaan olgaleetu ciisuudha ijoolleen halkan akkanatti algaatti hirkiftee taraa akkanatti na qabanii garaa kiyya kana asiin dhooyeetoo waan ba'u fakkaata amma jennaanan deemee torban sadeen irraa fayyinuma waaqayyo naa godhe kana akimiin xibaartu kana laalee tanaaf fayyina waaqayyo hima jedhe itayya deemee nan laalamee saniin booda wanta sin gaafadhu mana yaalaa eessa deemtan ture? mana yaalaa asam Usmaan bira xeenaa xaayibaadhaa Usmaan biratti astiraawundii waa hundaa yaalame laalamnaan deebi'ee xeenaa xaayibaatti barreessanii xeenaa xaayibaanis akkuma isaan jedhan jedhan keetti kee kaleen ispeeshinii ta'ee tiruunis tuqamee dhaannaan onnee keettisis dhaabenaan jedhan amma kana bakka asitti nan dhufee halkassan nagaa nan bulee saniin booda chikaabbiin ta'a jedhee tan itayya deemee nan laalamee raajii gara torba akkitaallee raajii ejjetaa astiraawundii haga cararii diras ilaalamuun ga'e isa ol laalamuu bilisa taatee fayyitee qorachuu waan hundumaa ilaalanii teeyyatti bilisadha waan inni jedhame kun hundumtu sirra hin jiru jedhame sirra hin jiru bakka coggaarra fi wannoo keetiitu hadhooftutu yeroo sanii coggaarraaf si dhukkubee wannoo asidii raccee hadhooftudha malee dhibee onnee keetillee waan hunduu bilisaa wantoota tokko dhibee tiruu jedhanii qabdu naan jedhanii ani immoo waaqayyo akka guyyuma sanii na fayyise amane amma bakka fayyuma laalamee kanan dhugaa ba'a maatiin kiyyallee akka malee dhibbatan na bira jiranii bakka hin jiraatu jedhanii abdii muran itayya kanatti ati lammaffaa mana yaalaa yeroo lammata dhaqxu cheekaappiidhaaf dhatte malee si dhukkubee miti na dhukkubee miti laalamuufan dhaqe akkasitti bakka dhibee kootan beeka jedheetu manni dhuga ba'uurra dhugaa wanni biyya lafaatti isaa mirkaneessu jedhee tan saniin booda dhugaa ba'uu deema jedhee tana isa deemeetoo akkanatti bakka naxaa ta'e waaqayyo haa galatoomu gaafa halkassana faarfan gaafan galu bakka gammachuun na guute faarfannaan tokko halkan keessa sa'a sagalitti naaf kennamu asii kadhatamee yeroo galtu yeroon galu halkan gaafsana halkan gaafa sanii ji'a torban lamaan har'aati amma faarfannaan kun maal jedha fayyinni biyya lafaa qarshiidhaan dhabame karaa Yesuus fayyine samiitu nu baname Yesuus gooftaadha. Nuyi karaa Yesuus fayyina. Fayyinni biyya lafaa qarshiidhaan meeqa deemanii dolaara meeqaan fooqii qabu falallaayizii ta'ee fayyuu dadhabe nuyi garuu karaa Yesuusin tola fayyine. Yesuus gooftaadha. Mee jechuma lama waan gooftaan naa kenne kana wajjiniin jenna. Jarana kan waaqayyo gaafa gargaaree Abrahaamuu dullachuma santu ilmoo argatee waaqayyollee faarfate. Yesuus gooftaadha. Fayyinni biyya lafaa qarshiidhaan dhabame karaa isaa fayyinee samiitu nu baname Fayyinni biyya lafaa karaa isaa dhabame qarshiidhaan dhabame karaa isaa fayyinee samiitu nu baname Yesuus gooftaadha. Samiitu nu baname biyyana abdii muranii warra amma kana bichaa moti asii galeetoo qormaanni natti dhufe kana malees erga fayyee na ciisaa faddi tokko baay'ee na qora jireenya kiyya irratti illee
hindamaqaa nama fudhatee too fiigatillee waaqayyo na oolche. Amma yoon guyyaa waaqayyo farda kana na qajeelchi jedheen halkan sagada. Yoon qajeelchi jedhee sagadu nan arga mul'ataani. Bolokkeettitti hidhamee gindii jabaatti hidhamee jira. Bolokkeettitti hirkatee bolokkeettii kanas jedhee gindii kanas jedhee fudhatee dallaa duubaan ba'a. Ganama san guyyaa sadii kunne fardi na qoru kun hin badee achumaan nyaatama. Wootana qormaata guddaan ga'e daa'ima nama sadii barsiisaa Maayiraa jedhanii na harkaa fudhatee yaa waaqayyo kaasitti dheechee jedhee odoo gufuun illee hin tuqin ijoolleen sun adaanamte. Kanallee keechan dabree achirraa deebi'ee qormaanni himannaa wayiitti illee natti dhufe. Bishaan tana xiqqee jennan hafe. Xalaa nageessa waaqayyoon jedheen yoon naraan dubbadde natti murteetti. Yoon dhugaa keetiin deeme ilma kee ta'e na dura dabrii murteettiin jedheen. Guyyaa takkallee deemne wanni sun dhugaa ta'e dharri deemame sun gadi gufee dhugaa sun baate kanallee naa galateeffadha. Kanaaf saba waaqayyoo nu qabeenyi qabnu jireenyi qabnu Yesuus isaan jiraanne waa baay'ee isaan dabarre qabeenyi eegedha homaa keessa jirtu warri fooqii 7-8 ijaaranuu itti fayyuu hin dandeenye nuyi garuu miliyoona nan hin argamne tola fayyinaa kasabii irrana baree nan nu fayyise Yesuus gooftaadha. Inni na qarqaare kun mara keechanuu isinaa qarqaaru. Mara keechanuu isinaa qarqaaru. Fayyinni mana keechanaa galu. Inni abdii nuu ta'e kun fayyinaan mana keechanaa galu. Jireenya keechan isinaa qarqaaru. Ammallee immoo bara baraan isa wajjiniin akka jiraannu haga dhumaatitti akka jiraannu gooftaan nu haa qarqaaru. Ulfaadhaa galatooma. Isa dhumaa wanta isin jedhu wanta gochuu hin dandeenye fi wanta hojjechuu hin dandeenye ture yeroo dhibaman taasisa. Amma garuu erga fayyitanii waan hundumaa hojjechuu hin dandeessu. Haara qotadhee tanii dalee sa'a 11 ta'ee qotee ture. Minaan hin nyaadhu. Bassoo malee minaan hin nyaadhu. Barbareen natti hin dhiyaatu. Sana dura. San dura. Eshi. Amma waan barbaade. Barbaree si nyaadha. Barbareen nan nyaadhaa waa hundaa ilma nyaadha waaqayyo. Harka kee akka jiru. Lakkis godha harka kee. Lakkis godha. Yaa waaqayyo jedha. Anaaf mana koof jedha. Wanta barbaachisu hunduu jedha. Harka keetii jedha. Naaf haa laatamu. Yeroo dhiyootti ji'a muraasatti dhuga ba'umsaaf fuula kee dhaabadha. Mee naa ta'eera. Harka keessanitti qabaa baga waaqayyo si gargaareedhaan. Baga gargaaramteedhaan. Galata guddaa fidaa fi gooftaadha. Ameen. Baga gooftaan si gargaaramtee dhuga ba'umsa kee dhuga ba'umsa itti fufaa siif haa ta'u.